itti itti fayyadamne gaariidha. Galgala osoo hin rafinii dura jechuudha. Yeroo hirriba keessanii yeroo iddoo ho'aa jechi yookiin firiinii biratti yeroo maxbaa keessatti waa hojjettanii yookiin iddoo kawaayyaa dhaabattanii osoo hin ta'in yeroo hirriba keessanii qofa jechuudha. Kan isin itti fayyadamtanii yeroo sanii dibattanii ganama osoo wanta ho'aa akka firiinaa fi kawaayyaa kanneen osoo bira hin gahini itti ka isin ofirraa dhiqxanii innis ka ofirraa dhiqxanii saamunaadha jechuudha. Saamunaa fuulaa saamunaa kamiyyuu osoo ta'uyyuu kana qofas osoo hin taane saamunaa kana baay'ina saamunaa loomii qabu agartanii oomishni isaa loomii irraa hojjetametti yeroo baay'ee fayyadamaa isiniin jedha. Eegasii eega dibattanii wada akkasumas warroonni rifeensi isaanii haphii yookiin osoo jiruyyuu bakka sanitti baay'ee saba xaraayate jechuudha wal keessa tatta'ee fi akkasumas immoo guddinni isaa xiqqaa ta'ee akkasumas baay'ee miidhagoo kan ta'an jechuudha dhumaa galatti. Baay'ee tokko bareeda jechuudha. Itti fayyadamee arge waan ta'eef hedduu tokko waan namatti tolu. Kanaafuyyuu ijoolleen keenya inshallah karaa fayyadamtan tasfaa godha. Ani abdii qaba jechuudha. Kanaafuu warri chaanaalii keenyaaf addisi taatan subscribe nu godha. Warri nu wajjin jirtan dammoo akkuma nu wajjin jirtanitti isin jaalannaa ilmaan Oromoo hundi keessaniyyuu bakkuma jirtanitti nagaan nu jiraadha. Isin wajjin jirra. Nu wajjin jirtanii ijoollee hasaasaa keessa kootii ni jaaladha. Ijoollee hasaasaa qofa osoo hin taane ijoollee Oromoo guutuu isin jaaladha. Akkasitti shamarran keenya keessattuu warroonni biyya alaa jirtan biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha. Ka fuulli keessanii yeroo baay'ee baduu sababa gaazaa fi sababa zayitii fi kawaayyaa adda addaa carqii kanarraa kan ka'een kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Laalaa haala isin irraa jijjiirama argataniin koomentiidhaan akka deebii nuu kennitan tasfaa abdii qabna jechuudha. Afaan tun illee xiqqoo si mana jettee abdii qabna. Kanaaf akkasitti nagaarra na turaa isin jaaladha.